ergan gaafa dheengadda dhufutti rakkataniitu. No hatta ko rakkan. Nin rakkatino maayu. Rakkoon habadu rakko. Habadu. Dalagaa gaarii tolbay. Dalagaa gaarii tolbay. Hatta ko rakkoon qabu. Hin rakkan. Maayu rakkatin. Egaa ijoolleen keessanis jiru simbira. Isin garuu ergasii amma kana dura akkuma natti himtan karaarra baatanii waan argattan walitti qabattanii dhuftu miti. Amma garuu kana booda daqiiqaa tokkoof karaarratti gadi hin bayinaa. Maal gootu bakkeedha? Rakkadheetan malee ijoolletti kun beekte sammalee maaltu na baasabba. Aduu sana keessa. Alhamdulillah rabbil aduu sin beeku sababii ijoolletti kanaatiif. Hin beelofti timti kana haqatti reetan malee maalitiin gadi. Yoo waan nyaatan dhaban akkamitti baratu? Akka isa. Akkamitti dhaqu mana barumsaa? Itaaban malee. Akka hoo keessan miti ijoolleen. Akka kooti. Kan ilma keessaniiti. Kan ilma kooti kan ilma kooti. Sadanuu. Sadanuu. Isaanii ettanii karaatti baatan dura. Maasee kaa maal jedhu. Kana booda baatan. Timtii kana agabuutti dhaqxee. Agabuun ta'u. Hin beelofti. Timtiin qabattu jedheetan. Halkanii guyyaa fiiga. Mana gidduu kootaanaa miti. Maala jedhaan beelofte bakkee baati. Timtii kana laaqetti jechuudha. Ijoolleen keessan akka isaan baratan barbaaddu miti? Baratanii maal akka? Baratanii hojjetan barbaadu. Bakka guddaa akka gaarii. Maashaalee amma amaniin koo jirti waan tokko rakkattu. Ijoolleen kun akkuma taatanii barsiisuu barbaadu. Taa'in barsiise. Ilmoon keessan amaanaa isinitti kennatee deeme? Amaanaa hamma qabee madee. Hamma qabee madee. Amma qabee madee? Wallaahi. Kalantiin egaa wajjumaan guddumnee gaariin jannaa wattumaan egaa wajjummaa gargaaree jaataa jiru. Ijoolleen kun immoo beeloftee timtii fi jedhee gaa kadhaalaqa malee beeku duri. Wallaahi dirri beeku. Dura akkamitti jiraatu ture jiruun keessan? Dura yeroo bareedu. Yeroo dargaggummaa yeroo abbaa manaa qabdan. Qabu. Akkamitti jiraatu ture? Hinqottamaati. Hinqotam. Hinqottamaati. Waa tokko rakkan. Rakkoon hin jiru ture? Hundumayyuu. Abbaa manaa keessan sinirraa du'e? Qaata du'anii? Erga du'anii gara waggaa torbaa ta'e. Waggaa torba? Mucaan kun waggaa afur. Erga du'e? Ergasii wada kophaatti haftanii rakkattanii? Kophaatti hafuutti akkamiin rakkadhee maalan jedhe kaa ijoolletti kan nama gatee maalan tige. Dhaqee mana namaa dhaqee mana maara koongee. Ngeen ijoollee. Laa tokkotti gala. Waa gaafachuullee hin beektu. Beektu. Tokko laalta galan. Garuu immoo jabaattanii toon barsiisaa jirtu. Barsiisaan jira alhamdulillah. Waan argattan walitti fiddanii. Waan argadhee isiitiin na fidaa isaa fi gudduma nyaanne. Kana booda ijoolleen keessanis hin baratu. Dabtarri waan hanqate amma ilaallee hin binnaa fi obboleessi keenya tokko biyya alaa kan jiraatu innan dheengadda isin dubbisiise suni. Dabtaras nan guutaaf jedhee jira. Ji'a ja'anis qarshii 3,300 isiniifan erga jedhee jira. Obboleessi kun dheengaddas viidiyoo taasiftan innis hin agartan sun jechaadha. Du'aayin kadhattuu fi booda ijoollee hundumaafu. Kanaafuu hin rakkattanu kana booda karaatti hin baatamu. Rakkoon oolii. Erga dheengadda dhufne hin rakkanne malee. Rakkanne waa tokko. Wallaahi rakkanne. Mee amma gaa obboloota koo bakka garaagaraa ta'anii inni kaan gaa biyya rakkoo biyya ormaa keessa jira biyya dhukkubni itti hammaate keessa jira bakka garaagaraa hojii gadi fiigu jireenya fooyyeffachuu jedhanii ofii isaanii ituma rakkatan waanuma qabanurraa daddarbatanii walitti qabanii wanti kun deeggarsi kun isinii godhame gara fuulduraattis isin gargaaru mee du'aa inaa garadhaa fi warra ijoollee rakkatanii isin gargaaran. Jireenya gaarii hajjaatan. Amrin jala hadirat. La tujuzi rabbi batan. Ya harba joliti kan na kanatis. Kan jadi na kanatis. Na kanatis. Jadi kata. Gede hari wan jalatin walga. Wan jalatin walga amrin ketan muhadir. Amrin ketan muhadir. Namrin erti. Wah dumar. Amalin kita maka di tawah balat hata. Jadinya Rabbi sinakan.
jireenya sinaa kennamu. Wanti sin jaallatan wanti sin bitan muslimaa ba'a. Maashaallah kun illee habada. Bil abbaala zulmaabu. Gammadaniittu gaasin. Gammadeera gammadaasi. Baga gammadan. Anis dhufiinsi ni ilaala. Lakkoofsa bilbilaa koo qabdu saa yeroo rakkattan naa bilbiltanii jajaan anis nan dhufa amaanaa obboleessa koo abdoo sanatu harka jira waan ta'eef jajaan dhufiinsi ni ilaala. Wanni sin rakkattan hin jiru. Jajaan damooza qabdu sin birrii 3,000 jecha. Dhufee midhaan keessan sinii bitamaa wanni sin rakkattan hin jiru shi. Maashaallah rakkatu. Ishi buna. Amiin. Hamaa rakkate. Rakkattan. Hubatee. Shira. Ayyee harka fuune Nooruu Anabdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa ayyoon koo kun maanguddoon kun isaanillee umuriin koo waggaa 60 jedhanii 60 olillee ta'uu danda'u. 60 caalallee ana wallaalee malee 60 oli. Mootummaa meeqa agartaniitti naanneen gadi? Mootummaa daggii fi eenyuun maani? Haayila Sillaasee agartanii? Haayila Sillaasee argine. Mucaan koo ammaduu kun asillaatee hojjetanillee fandeekaa. Akkana danuu agartanii tochaadha. Ammas rabbi umurii keessaa deemes. Naa maanguddoo guddoodha. Garuu umurii kanaan karaa irratti ba'uun qabanu ture. Umurii kanaan daandii ta'anitti siifii tursaa ture waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Karaadhuma deemaa aniif Abdusalaam Warqoo agarreenii jireenya isaanii simbiraan ga'uu dandeenye jirra. Yeroo nama gabaabaa keessatti deeggarsa singootan deeggarsa muraasa singootan jechaadha. Finnee karaarraa ol galchinee jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Amma omaan jedhanu dhiqatanii uffataniiru waan irra rafan qabu waan nyaatan qabu akka duraanii karaatti gad hin baanu. Kanaafuu boloonni koo bakka garaa garaa teessanii deeggarsa gootan hundi keessan naa ulfaadhaa galatooma. Obboleessi kiyya waadaa galtes waadaa kee akka guuttatu abdiin sirraa qaba ulfaadhu. Jajaan nan gargaara namni naan jettee jirta maqaa kee waamuun barbaachisu jechaadha rabbiin jecha kana goote rabbi sirraa jaalatu. Boloonni koo marti keessan maqaa keessa waamee fixuu hin danda'u. Baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja. Haadha keenya kan maanguddoo kana karaarraa kaastanii ulfaadhaa galatoomaa galatoomaa jedhanii. Galatooma. Ulfaadhaa guddaa jaalladha. Amma ni tura. Amiin. Ayi galatoomaa.